Nyaata biyya keenyatti bakka hundatti argamuu fi inumaa namni biyya keenyaa isa malee jiraachuu hin dandeenye qaama keenyaaf filatamaa fiizikaala qaama keenyaa bareechisuuf akkasuma mootiyyuu furdina qaama keenyaa baay'ee kan dabalchiisuu fi hedduu shamarran keenya kan bareechisu dhiiras tahee dubartii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaanooroo jirra jirtu siniin jaalatamtootaa fi kabajamtoota amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hundi keessanuyyuu akkuma baratame warroonni maatii koo hin taane subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warri maatii koo taatan hedduu galatooma. Viidiyoo laayik godhaa. Mallattoon laayikii namoota hedduu geessa. Inni asitti argitan kun maali? Namoonni beeytan koomentiin yaada babbareedaa akkasuma kan yaadattan naaf barreessa. Har'a yookiin ammoo samoona kana waan biyya keenya keessa jiruu fi akkasuma namoonni keenya kan biyya jiran gaaffii adda addaa sababa na gaafataniif dirqama waan biyya keenya keessatti argamu hojjechuun qaba jedheef dirqee hojjechaa jira. Kanaaf kan asitti argitan qullubbii, shunkurtii fi qaaraadha. Fakkeenyaaf namoonni biyya jirtan itti aansuun kan asitti argitan baaqilaa asheetadha. Kana yoo jedhu baaqilaa asheetaa qofa osoo hin tahin baaqilaan erga gahee kikkiin isaallee ni ta'a. Hanga xumuraatitti yoo na wajjin turtan waan gaggaarii fi bareedaa kan irraa barattanii irraa argattan. Shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa teettanii qaamni keessan isin jalaa goggogee isin badeejan karaa salphaa ta'ee fi haala salphaa ta'een qaama keessan deeffachuu ni dandeettan. Kanaaf akkuma asitti argitan har'a Oromiyaa keessaa yookiin biyya keessaan jiituu lalistuu isin geessee isin daawwachiisa. Mee yaadadhaa baaqilaan kun namoonni hedduun akkamiin yaadattanii asheenni tarii garaa isin dhukkubsinee garaa isin boqochsinee nyaattanii. Kanaaf har'a asumaan isin yaadachiisaa immoo waan gaggaarii hojjechuun qabaa. Namoonni biyya keenya keessa jiran wantoota amma biyya Arabaa qofatti argaman barsiistaa. Maaliif ka biyya keenyaan barsiifne ka biyya keenyaa hin ta'u nu eessa arganna? Dhugaa Rabbii jechuudha. Keenyatu harka dhibbarraa dhibbatti kan tahuu fi yookiin ammoo tajaajila qaama keenyatiif kan mijatudha jechuudha. Baaqila keenya erga guurrannee jenne haala kanaan kan qopheeffannu akkuma asirratti kan isinii sirritti ifa godhuu baaqila asheeta warri jettan asheenni qofti hin tahuu kun baaqilaan asitti argitan kunis karaalee hedduun shunkurtii qaaraa wannuma mana keenyaa qabnu akkasuma immoo dimbilaala yookiin urgoytuu daabbootti goonu baala isaa sanis tahuu akkasuma harcha isaa qimamii godhanne yookiin urgoytuu isaa godhanne walitti kan hojjannu hanga xumuraatitti viidiyoo namni ilaaltan qaama keessanis tahee qaama maatii keessanii guutuu nyaata maatii keessanii ciree akkasuma immoo nyaata galgalaa filatamaa kan tahee hojjanna. Haa ta'u malee namoonni keenya hedduu maqaa isaa yoo dhahee jedhe keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa jiran ni beekan. Maalirraa akka hojjetamu namoonni hedduu kan hin beeknedha. Kan asitti argitan asheetaa baaqilaa kan qopheeffadhee asitti ammoo kusbaraa afaan Arabiitiin jedhama malee afaan keenyan baala dimbilaalaati. Dimbilaala jechuun ani kutaa itti dhaladhee itti guddadhee akkasii waamama. Kan asitti argitan maashina yookiin ammoo khallaaxaadha. Maashina waa daakuu garuu ammoo rakkoo takka hin qabu. Wama qabdaniin daakachuu dandeettanii mooyyeetti illee tumtan akkuma tahetti jechuun hojjechuu dandeenya. Kan amma itti naqe dimbilaala, kororimaa fi akkasuma ammoo absuudaa, shunkurtii fi qullubbiidha jechuudha. Suuqiddallee itti godhee jira. Ifaan of kuchaa isinii jedha. Ammootu dimbilaalli kun baala dimbilaalaati. Kusbaraa isa jedhamu sanii shamarran keenya hin beeytan jedhee yaada kan biyya Arabaa keessa jirtanii. Kusbaricha kana itti maynee hunda isaatuyyuu kallaaxatti daayinee hundi keenya walitti kan deebinu taha. Kallaaxaa jechuun kiyana of kolcha namoota biyyaati kan gaafii kana na gaafatanii maashina waa daakusaa tahuu akkasuma mootuyyuu harka keessanillee wayi sirritti bulleessuu hin dandeettanii ammallee maashina maabiraatii osoo hin tahin harkaa ka shunkurtii daakusaniin daakkattanii waliin ga'uu ni dandeettan isiniin jedha. Daakkannee waliin deebinee hanga xumuraatitti kan waliin hojjannu taana. Immoo nyaanni kuni nyaata hedduu ciree irratti baay'ee lubbuun namaa fuutuu fi akkasuma immoo filatama keessattuu jechuudha. Biyyoota gugurdatan kana keessatti biyyoota Eeshiyaa Arabaa kanneen dhugaa Rabbii hedduu jechuudha filatamaa fi nyaata madaalanii qaalii hedduu ta'e jechuudha. Ciree irratti akkasuma kaafteerii adda addaatitti kan argamudha. Kunoo haala kanaan erga daayinee jennee bishaan isaa ammoo dhimbiibbaa saanii adda addaa tahuu akkasuma immoo gingilchaa adda addaa tahuu ittiin dhimbiibna jechuudha. Nyaanni kun namoonni hedduun maqaa isaa afaan keenyanis wallaalu afaan Arabaatitti
maal jedhamee waamamaa yoo dhiifaman of kolchaa isiniin jedha hin beeka xaamiyaa jedhama dhugaa rabbi xaamiyaan xa'amuma isiniin jedha hedduu nyaata mi'aawuu fi namoonni hedduun kan isa jaallatanidha. Inni baaqilaa irraa isin hojjetama, ataraa irraa isin hojjetama, akkasumas shumburaa irraallee ni hojjetama. Kanniin hundarra boqqolloo irraallee ni hojjetama. Kunniin hundis yoo faayidaa isaa yookiin pirootiinii isaa faayidaa bu'aalee wantoota kanaa barbaanne bakka tokkotti walitti mayne haalota amma argitan kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Asirratti kan isiniin jedhu bishaan isaa jalaa suutaan marallee goysii odoon tahin hanga takka dhimbiibne kan geessinu maaliif jennaan dura bishaan walakkaa burcuqqootti goone akka nu daakamuuf kan daayinedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu bishaan kana maal goona gannaa'inaa jedha namni tokko gadi naqiin barbaadan gannaquu dandeettanii barbaadan ammoo tuyyuu bu'aalee hedduu waan qabuuf faayidaa biraa ittiin ooluu dandeettanii akkasuma ammoo tuyyuu gadi naqaa bakka maal isiniin jechuu danda'a shoorbaa uumamatti fayyadamuu hin dandeettan garuu ammoo tuyyuu namoonni keenya yeroo sanitti shoorbaa akkamitti akka fayyadamu shoorbaa adii keenya osoo hin tahin shoorbaa karaalee biraatiin fayyadamu boqqolloo akkasuma wantoota adda addaa irraa fayyadamu kuduraa irraa akkasuma dinnichaa kaarotii irraa fayyadamutti naquu ni dandeenya isiniin jedha. Itti aansuun wannan isiniin jechuu barbaadu hayyee asheeta haala kanaan hojjannee kan baaqilaa difamu. Tumaan keessaa bahee baaqilaa akkamitti hojjechuu qabna baaqilaa dheedhii kan kakka'ame galgala bishaan danfifnee dhiinee bishaanin naynee bulchinee ganama innuu zafazzafamee waan jiidhuuf haaluma kanaan daayinee booda sanii dhimbiibne haaluma kanaan jechuu garaagarummaa tokkollee wanni inni qabu hin jiru. Jechuun kiyya kan asheetaa daakuu fi gogaa daakuun faayidaa hunduu tokkoma. Ani haasirritti namni keenya hubatu akkasuma mootuyyuu faayidaa hangam baaqilaan kun qaba pirootiinii fi ammootu albuudota adda addaatiin hangam badhaadhee akka namni keenya sirritti hubatuu fi daariktii dadhabullee fide amma harcee maankaa lamaa itti dabalanna. Wanni asiin asitti beekuu qabdan harceen kan maalitti kan jettaniif harcee qabdanirra harcee qamadii, harcee boqqolloo, harcee osoo harcee qamadii ta'erra bareedaadha. Harcee qabdanirraa mana keessan kan jiru namoonni tokko daqiiqa amma naannoo Harargeetti daqiiqa jedhamee waamama. Arabiileen akkasuma daqiiqa qabdanirraa daqiiqa maankaa 2 hanga 3 itti naqattan. Nyaata kana namoonni firiijii yookiin ammoo tallaajaa kaachuu barbaadanii fireezara isaa jechuudha. Firiijii kan baradoo godhu san obboleeyyan keessa firiijii moo fireezara dhiifa manaaf kolchaa isiniin jedha. Kanaafi namoonni isa kaachuu barbaadan feestaalatti waraqaa qulqullina qabuun naqachuu akkasuma isaanii firiijii keessatti baradoon yoo tuqee jedhe hin cabnetti naqattanii kaayachuu akkaataan kaayannaa isaa barbaadan gaagartaniillee xixiqqeessanii akka xabbastaniin kaachuu na dandeettanii barbaadan fakkeenyaaf amma kun isaaniin kuni tokko anaaf nyaata ciree tokko yookiin nyaata galgalaa tokko naaf waan ta'uuf jecha akka 3 hiqqooda kan amma hojjadhee qopheessuu fi kanniin immoo guyyaa biraa kan hojjetadhu jechuudha. Asirratti kan sirritti gadi fageessee isinii himuu qabu yeroo hunda asheenni baaqilaa waan hin argamneef akkuma reef isinii hime kikkii ataraallee haaluma saniin kikkii shumburaallee haaluma saniin kikkii baaqilaa haaluma amma kana hojjannee kan hojjannudha jechuudha. Kun hangam tura kan jettaniif ji'a 3 illee hin tura. Ji'a 3 firiijii keessa ala odoon tahin dhagaa waan tahuuf ji'a 3 illee tura. Achi booda yeroo barbaadan sa'a 1-2 dura baastanii ergaa baradoon irraa hiikkate yookiin taljiin irraa hiikkate kan zayititti xabbastan jechuudha. Isinii galee nyaanni kun zayititti xabbafama. Haaluma margitan kanaan kun xaamiyaa xixiqqeessinee kunnee jechuudha. Harka keenya irratti xiqqoo akka waan gabbabaxxeessinullee godhuu dandeenya. Barbaannu mootuyyuu wayitti naynillee itti naquu dandeenya. Asirratti nyaata kanaaf maaltu dirqama barbaachisaadha? Saliiqa yookiin ammootuyyuu simsima. Simsima yeroo hedduu barsiise namoonni tokko ammootuyyuu furuna yookiin ammootuyyuu maashina daabboo keessallee kaachuu dandeettanii mabraatii warri fayyadamtan jechuudha. Warri zayitii hin barbaanne haala kanaan maxbashaa yookiin ammootuyyuu siniyaa irratti gootanii saliiqa yookiin simsimni dirqama. Maaliif isa malee xaamiyaan kunu xaamiyaan ta'u siniin jedha. Haala kanaan haala sitti argitan kanaan erga bakka maashina daabbootitti bilcheessitanii
geessitaniin inni ufiin baay'ee bilchaata. Saandaawicha adda addaa hojjechuuni akkasuma akkanatti nyaachuus ni dandeettani. Irra caalaa ammoo ani kan isin qopheesseef saandaawicha ciree keessan abbaa manaa keessanii yeroo hojiif ba'u akkasuma ammoo ijoollee keessanis tahee isinis nyaata galgalaatii fi nyaata ganamaa akka nyaattanii qaama keessan bareedaa godhattan akkasuma ammoo fayya qabeessaa fi pirootiinii albuudota hedduun badhaadhe akkasuma namoonni kenna furdina baay'ee hir'ina adda addaa waan himataniif nyaanni kun baay'ee nama furdisuu fi cooma nama baasuu osoo hin tahin jiddu galeessa kan tahe furdina bareedaa fayya qabeessa tahee fi bareedina qaama keenyaa kan nu dabaluudha. Akkasuma ammoo bakka foon keenya hir'ate kan nu guutuudha. Baaqilaa jechuun albuuda hedduun kan badhaadhe fi viitaaminoota adda addaatiin kan badhaadheedha. Faayidaa hedduu kan irraa argannuu fi akkasuma ammoo namoonni karaalee hedduun kan fayyadamanii bu'aa isaa kan hin beekne akkasuma kan beekamu karaa adda addaatiin fayyadamee bu'aa hedduu irraa oolaa jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni viidiyoo kana jaalattan viidiyoo kana laayik godhuun akkasuma sheer godhuun viidiyoo hojii irratti hojjedhu akka waan gaggaarii afaan keenyaa sababal'aa taheen isiniif waan gaggaarii qabadhee dhufu dadhabbiin koo akka lafaan banne viidiyoo kiyya sheer gochuun akkasuma ammoo mallattoo laayikiitu kun akka hiriyoota keessan ga'u akkasuma ammoo namoota afaan kana dubbatan bira gahu na gargaaraa isiniin jedha. Namoonni maatii koo hin taane asumaan maatii koo ta'uun sabskraayibii tuqaa warri maatii koo taatan ammoo galatoomaa isin jaalladha isin kabajaa yaadan koomantiin na jajjabeessu namoonni koomantii bilbili keessan isiniin barreessin mallattoo laayikii ol gargaltu tana cuqaasuun hanga xumuraatitti akka na wajjin turtanii na wajjin butan abdiin qaba. Fayyaan faaya horaa bulaa isin jaalladha. Badhaadhaa dagaagaa.